Mee sagalee Waaqayyoo Wangeela Maatiyus boqonnaa 8 lakkoofsa 5 fi Wangeela Maatiyus boqonnaa 9 lakkoofsa 18 dubbisee sagalee sanarra dhaabadhee dubbii Waaqayyoo isinitti dubbadha. Wangeela Maatiyus boqonnaa 8 lakkoofsa 5 toorumaan achirraa kaasee boqonnaa 9 lakkoofsa 18 darbee dubbisee kutawwanuma kana irratti dubbii Waaqayyoo normaalii dubiraa galgala waan ta'eef yeroo kana isinitti dubbadha. Boqonnaa 8 lakkoofsa 5 irratti Yesuus nama hangafa dhibbaa tokko fayyisuu isaadha. Yommuu Yesuus mandara Qifirnaahoomitti galetti hangafni dhibbaa tokko gara isaa dhufee kadhate, yaa gooftaa, naawwan koo dhagni isaa gar tokko du'ee mana ciisee baay'ee dhiphachaa jira jedhe. Yesuus immoo an dhufee sanan fayyisaa jedheen. Hangafni dhibbaa sun garuu deebisee, gooftaa, bantii mana kootii jala lixuun kee anaaf hin ta'u. Dubbii tokkicha duwwaa dubbadhu, naawwan koo sin fayyaa. Ani immoo ofirraa nama nabboomu qaba, loltuus of jalaa qaba. Isa tokkoon dhaqii yoon jedhe hin dhaqaa, isa kaaniinis kottu yoon jedhe hin dhufaa. Naawwan kootiin kana raawwadhu yoon jedhe hin raawwataa jedhe. Yesuus kana yommuu dhaga'e dinqifateen warra isa duukaa jiraniin, dhuguman isiniin jedhaa, an Israa'el keessatti illee eenyu biratti iyyuu amantii guddaa akkasiin argine. Lakkoofsa 13 darbee dubbisa. Yesuus hangafa dhibbaa sanaan immoo dhaqi akkuma amante siif haa ta'u jedheen. Naawwan sunis yerootti sanatti fayye. Akkuma amante siif haa ta'u jedheen. Dubbii kana akkasiin naa qabattan nan barbaada. Boqonnaa 9 lakkoofsa 18. Intala namicha tokkoof dubartii ishee uffata Yesuus tuqxeedha. Yesuus utuu kana isaanitti dubbachaa jiru kunoo warra geggeessituu keessaa tokko dhufee isaaf sagadee. Mucaan koo ammuma na duraa duute. Ati garuu kottuuti harka kee ishee irra kaa'i, isheenis deebitee jiraatti jedhe. Ati garuu kottuuti harka kee ishee irra kaa'i, isheenis deebitee jiraatti jedhe. Kanaaf Yesuus ka'ee bartoota isaa wajjin geggeessituu sana duukaa dhaqe. Kunoos gidduutti dubartiin waggaa 12 dhiigni ishee dhaabachuu diduudhaan rakkachaa turte tokko dugda duubaan dhuftee shaashara uffata Yesuus tuqxee, isheen garaa isheetti uffatuma Yesuus duwwaa yoon tuqe nan fayya jettee yaaddee turte. Yesuus immoo garagalee ishee argee, jabaadhu intala koo, amantiin kee si fayyiseera jedheen. Dubartittiinis si'uma sana fayyite, amantiin kee si fayyiseera jedheen. Yesuus mana geggeessituu sana bira yommuu ga'e warra ulullee gaddaa afuufaniif warra uusanii bu'an argee, asii adeemaa, intalattiinoo hin duune rafuutti jirti malee isaaniin jedhe. Isaan garuu itti kolfan. Namoonni erga gadi baafamanii booddee Yesuus ol lixee harka intalattii qabee isheen isin kaatee oduun isaas naannaa kutaa biyya sanaa hin ga'ee. Ameen. Akka dhagaameen baraameen jedhaafa. Ameen. 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 Fajjinu dhimmi keessa. Ameen jechuun naaf haa ta'u jechuudha. Erga ameen jettanii immoo amanaa. Ameen. 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 Yeroo kana isinitti dubbadhu kutawwan an dubbise lamaan irratti iyyuu Maatiyos 8 irrattis lakkoofsa 5 irrattis Maatiyos 9:18 irrattis waa'ee namoota sadi'iiti. Tokko hangafa dhibbaa. Lammaffaan Yaariyoos jedha. Sadaffaan dubartii waggaa 12 dhiigni ishee dhangala'uudhaan rakkattuedha. Sadaniif iyyuu Yesuusumatu deebiidha. Jechoota Yesuus sadan isaaniitiif iyyuu jedhe akka amantii keetii siif haa ta'u jedhe. Akka amantii kee siif haa ta'u jedhe. Mata dureen koo egaa akka amantii keetii akkam kan jedhudha. Maalan jedhe mata duree sanatti maa? Yesuus akka amantii kee siif haa ta'u jedhe akka amantii keetii akkam. Ameen. Yesuus akka amantii keetii haa ta'u jedhe. Egaa akka amantii keetii akkam gaaffiin waldaa kiristaanaa keessatti yookaan kiristaanonni gaafatamuu qaban akka amantii keessanii akkamiidha. Rakkinni guddaan Waaqayyootu dadhabee utuu hin taane amantii keenyaadha. Baay'ee murteessaan amantii keenyaadha. Waaqayyoo si gargaaruudhaaf amantii kee barbaada. Seexanni immoo si miidhuudhaaf amantii kee barbaada. Isa kana beekuun isinirra jiraata. Waaqayyo siif hojjechuudhaaf amantii kee barbaada. Seexanni immoo si ajjeesuudhaaf amantii kee barbaada.
utun gara kanatti darbin amantii inni jedhamu kun amantiin dhaga'urraa dhufa. Amantiin dhaga'urraa akka dhufu sagaleen Waaqayyoo sirriitti himaa. Amantiin dhaga'urraa kan dhufuudha. Inni biraan amantiin muuxannoo utuu hin taane adeemsa. Har'a jalqabnee ji'arraa yookiin waggaarraa kan xumurru miti amantiin. Amantiin inni biraan wal'aansoodha. Phaawulos akkas jedha. Tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 6:12 irratti wal'aansoo amantii isa gaarii sana jabeessee qabeera jedha. Amantii koommoo eegeera jedha. Namni wal'aansoo keessatti waan baay'ee dhaba baay'isee. Fakkeenyaaf Yaaqoob kakuu moofaa keessatti wal'aansoo keessatti cuuphii dhagna isaatu iddoodhaa kaateedha. Namni wal'aansoo keessatti waan dhabu qaba. Phaawulos garuu wal'aansoo amantii isa gaarii sana jabeessee qabeera. Amantii koommoo eegeera jedha. Waaqayyo amantii kee barbaada. Amantii kee akka ta'e barbaada Waaqayyo. Siif hojjechuudhaaf Waaqayyo amantii kee barbaada. Phaawulos wal'aansicha qabee amantii koommoo nan eegeedha. Egaa Waaqayyo siif hojjechuudhaaf amantii kee akka barbaadu, seexanni immoo si miidhuudhaaf amantii kee akka inni barbaadu. Isa kana akkasin hubattan nama barbaada. Phexrosin Yesuus akkas jedhe. Seexanni akka nama gingilchuutti maal isin gochuudhaaf jedha? Isin gingilchuudhaaf jedha. Ani garuu amantiin kee iddoodhaa akka hin sochooneef si kadhadheera. Hallelujaa. Ameen. Amantiin kee iddoodhaa akka hin sochooneef si kadhadheera. Waaqayyo amantii kee baay'ee barbaada. Waaqayyo amantii keessan baay'ee barbaada. Amantiin kee seexannis amantii kee baay'ee barbaada. Waaqayyos amantii kee baay'ee barbaada. Seexanni Iyyoobiin fuula Waaqayyoo duratti kan inni dhaqee kasasee fi qabeenya Iyyoob irraa dhimma qaba miti. Ijoollee Iyyoob irraa dhimma qaba miti. Amantii Iyyoobiin barbaada. Waa malee si amanaa inni. Waan inni qabutti dallaa jaarteef. Waan inni qabu hundumaa inni eebbifte. Waan inni hojjetu ni eebbifte. Kanaaf waa malee si amanu inni. Utuuti waan inni qabu kana hundaa harkaa rukuttee Iyyoob mul'inatti si ganaa. Si amanu si dhiisaa. Waaqayyo garuu amantiin Iyyoob yookaan hundeen amantii Iyyoob Waaqayyo marra akka jiru beeka Waaqayyo. Amantiin kee Waaqayyo irraa jiraatu. Ameen. Ameen. Hundeen amantii keetii Waaqayyo dha ta'u. Ameen. Seexanni Iyyoobiin fuula Waaqayyo duratti kan inni dhaqee kasaseef akka waan amantiin Iyyoob qabeenya irra jiru. Akka waan amantiin Iyyoob ijoollee isaa irra jirutti ilaaleeti. Amantiin Iyyoob garuu Waaqayyo akka beekutti qabeenya irra hin jiru, ijoollee irra hin jiru, beeziin amantii Iyyoob Waaqayyoodha. Hundeen amantii keetii Waaqayyoo mana ta'u. Ameen. Seexanni waan Iyyoob barasaa guutuu horate hundumaa daqiiqaa muraasa gidduutti xab godhee gaafa fixu Iyyoob lafaa ka'ee Waaqayyootu kenne Waaqayyoo fudhate. Amantiin Iyyoob jiran mayyuu ijoolleen hin jiranii qabeenyi hin jiru amantiin jira. Waan kamiyyoo dhabde iyyuu amantiin dhabin. Ameen. Wanti kamiyyoo sitti irrate amantiin sitti hin irratin. Hallelujah. Ameen. Ameen. Hundeen amantii Iyyoob Waaqayyoo dhumarra ture. Amantiin namoota baay'ee wanti inni irra dhaabbatee jiru dhimma milkaa'uu dhiisuudha yookaan waan faayidaadha. Fakkeenyaaf amantiin Meeshaak Shadraaq Abedneegoo dargaggoota Ibrootaa booji'aman sana biyya Baabiloon keessatti warra booji'aman sana hundeen amantii isaanii yookaan kan isaan irratti amanan amantii isaanii kan irra dhaabbatee jiru ooluu dhiisuu miti Waaqayyoo dhumarra jira. Waaqni keenya oolchuu yoo ta'e oolchuu danda'a. Yoo oolchuu baate iyyuu immoo oolchuu akka inni danda'u beekna. Yoo oolchuu baate iyyuu nu hin amanna jedhan. Immoo ooluu dhiisuu irra dhaabbatu hin dhaabbanne amantiin isaanii. Akkam amantiin keessan maalirra dhaabbatee jira? Faayidaadhaa? Waan isinii ta'eef Waaqayyoon amantanii? Waan fayyaa qabdaniifi? Yookiin immoo waan milkooftaniifi? Amantiin keessan Waaqayyo marra dhaabbachuu qaba. Milkaa'ina irra ta'uu qabu. Yookaan faayidaa irra ta'uu qabu. Dhimma ooluu dhiisuu irra ta'uu qabu. Amantiin keessan Waaqayyoo dhumarra ta'uu qaba. Waaqayyo duwwaa si godhee sinuma amanama. Waaqayyoodha inni. Hallelujah. Ameen. Yoo oolchuu ta'e oolchuu danda'a. Yoo oolchuu baate iyyuu nu hinuma amanna jedhan. Yoo nu oolches abiddatti qopheessite kana hin danda'anni dandeettii isaa beekna. Yoo oolchuu hin danda'a kana. Yoo oolchuu baate iyyuu immoo hin amanna nu isa. Waaqayyo warra akkasii barbaada. Yoo nu oolchuu baate iyyuu hin amanna nu isa.
Amma baay'isoo amantiin kiristaanota bara keenyaarraa dinqiirra dhaabbatee jira. Kan isaan waaqayyo dabalanii dinqii dhumu. Waan lafuma dinqii arganitti. Fakkeenyaaf Phexros yeroo lama qurxummii qaba. Genaasreetittis du'aa ka'uu dura jechuudha. Du'aa ka'uu booddees Xibriyaasii qurxummii qaba. Genaasreetittis Xibriyaasittis qurxummii qabaa ture. Genaasreetitti Yohaanis Luqaas 5 irra Xibriyaasitti immoo Yohaanis 21 irrattis qurxummii qabaa ture. Du'aa ka'uu duraaf du'aa ka'uu booddee jechuudha. Isa Luqaas irraa Yesuusin reefuma dhaqee argaa utuu bartuun ta'in yeroo jalqaba Yesuusitti ba'u. Laga Genaasreetii yeroo qurxummii qabutti halkan guutuu darbataa bulee homaa hin qabne. Halkan guutuu kiyyoo darbataa bulee homaa iyyuu hin qabne ganama galaayiru. Isaa galaayiru dhufe Yesuus. Meegidduu ergaa kee fudhadhaa. Isati dadhabdee harka duwwaa keessaa galaayirtu sanatti Yesuusii dhufe. Ameen. Ameen. Sitti qurxummii qabuun hin danda'amu aduun ba'eera. Gaaddidduun ba'eera jedhee galaayira Phexros. Isaa galaayiru Yesuus dhufee mee birruu kanatti naa butii jedhe dhufe irra taa'e. Yesuusin iyyuu beeku ture baay'ee reefuu yeroo jalqabaadha. Tolee jedhee garuu birruu achi bute. Birruu laga jiru keessaa Yesuus kan Simooniin filate. Gara walakkaatti yeroo achi butu dubbii isaa erga barsiisee raawwatee booda'edha. Erga kan isaa raawwatee booda mee qurxummii qabuudhaaf kiyyoo keessan darbadhaa jedhe. Saatiin danda'amne iddoon danda'amne jiru walakkaa. Inni biraan saatiin danda'amnedha aduu ba'eera. Yeroo hin danda'amnedha. Garuu qurxummii qabuudhaaf kiyyoo keessan darbadhaa. Waan ati dadhabde sana Waaqayyo karaa man danda'amne yeroo man danda'amne saatii man danda'amnetti waan hin danda'amne si hojjeta Waaqayyo. Ameen. Hallelujah. Ameen. Yeroo danda'amu miti. Qurxummii qabuudhaaf kiyyoo keessan darbadhaa innaan hedal kan guutuu baay'ee darbanne homaan qabne hedal kan baay'ee darbatee tokko dhabe. Hamma garuu Yesuus jedhe waan ta'eef tokko darbatee baay'ee qabe. Rasini deebi'u ergaa nama tokkooti fakkaata. Hedda baay'ee darbatee tokko dhabe. Hamma garuu tokko darbatee baay'ee qabe. Hallelujah. Ameen. Garuu Phexros dinqiidha baay'isee kun. Qurxummiin baay'een qabamuun dinqii ture. Saatiin hin danda'amnedha. Yeroo hin danda'amnedha. Akka Phexros beekutti miti akka inni baratee beekutti yookaan akka inni beekutti miti akka hin beekamnetti hojjete Waaqayyo. Ameen. Yesuus akka hin beekamnetti hojjete achitti. Garuu Phexros dinqii dhiisee isa dinqii hojjetu duukaa bu'e. Yesuusuma duukaa bu'edha. Amantiin Phexros dinqii irra hin dhaabanne isa dinqii hojjetu irra dhaabate. Qurxummii dhiisee ma isa Yesuus duukaa bu'e. Qurxummii baay'inaan qabate achitti dhiisee Yesuusuma duukaa bu'edha. Dinqii dhiisee isa dinqii hojjetu duukaa bu'e. Amantiin Phexros dinqii irra miti isa dinqii hojjetu irra jira yeroo sana. Amma amantiin namoota baay'ee wanti irra dhaabbatee jiru waan isaanii ta'eef yookaan waan milkaa'aniif. Egaa gara mata duree kootan dhufa waa'ee amantii irratti nama kana deemu. Akki amantii keetii akkam kan jedhudha. Ammi Waaqayyo ga'u baay'isee Waaqayyo ammi inni ga'u amma amantii keetii. Akkuma amantii irratti argina Waaqayyo. Waaqayyo amantiidhaan argama. Hammi Waaqayyo sii ga'uutis ammuma amanteedha. Hammuma amantee siif hojjeta Waaqayyo. Akka amantii kee Yesuus akka amantii kee siif haa ta'u jedhee akka amantii keetii akkam. Akka amantii keessanii akkam kan jedhu irrattan kutaa mana dubbise kana irrattan qabxiiwwan sadii isinitti dubbadha. Jaruma sadan irra dhaabadheen qabxiiwwan sadii isinitti dubbadha. Tokkoffaa akka amantii hangafa dhibbaa. Qabataa kan jirtan akka amantii hangafa dhibbaa sana. Akka amantii hangafa dhibbaa sagaleedha. Sagaleettamana. Mucaa isaatu dhukkuma akka jedha ilaalan dubbisa. Yommus Yesuus mandara Qifirnaahoomitti galetti hangafni dhibbaa tokko gara isaa dhufee kadhatee yaa gooftaa naa koo dhagni isaa gar tokko du'ee mana ciisee baay'ee dhiphachaa jira jedheedha. Mucaa koo dhagna isaa gar tokko du'e gar tokkoon du'aadha gar tokkoon fayyaadha. Du'aadha jechuudha fayyaadha jechuun du'aadha jechuudha walumaa gala. Walakkaan fayyaadha walakkaan du'aadha. Walakkaan jira walakkaan hin jiru. Dhagna isaa gar tokkoon du'aadha. Gara Yesuus dhufe. Erga gara Yesuus dhufe immoo mucaa koo dhagna isaa gar tokkoon du'ee maaloo jedhee dhufe Yesuusitti himate. Yaa gooftaa naa koo dhagni isaa gar tokkoon du'ee mana ciisee baay'ee dhiphachaa jira jedheedha.
kanuma jedhedha gafni dhibbaan lakkoofsa torba Yesuus immoo an dhufee isa nan fayyisa jedheedha. Dhaqeen isa fayyisaa dhufeen isa fayyisaa jedhe Yesuus. Lakkoofsa 8 namichi immoo manni waan inni jedhu ilaala. Hangafni dhibbaa sun garuu deebisee gooftaa bantii mana kootii jalanii xunqii anaaf hin ta'u. Dubbii tokkicha duwwaa dubban an sagalee kee itti namana qaama kee sagalee kee barbaadan. Ilaala baay'ee dinqiidha nan dinqifadhaan namicha kana Yesuus dinqifate. An harka kee miti kanan barbaadu sagalee kee namana atasii tokko dubbannaan bu'aan mana kootii akka fayyadu namana. Atasii dubbannaan inni du'aa sun manaa fayyaati dhaquu sin gaafatu an sagalee kee namana qaama kee sagalee kee namana qaama kee duwwaa utuu hin taane harka kee duwwaa utuu hin taane sagalee kee namana sagalee kee tokkichaan du'aa mana kootiitu fayyaata. Mucaan koo dhagni sagar tokko du'ee dhiphachaa jiru kun atasii tokko dubbannaan achii fayya. Dhagaamaa jira laata? Ameen. Dhagaama. Ameen. Dhagaama. Ameen. Ati tokko dubbannaan inni du'aa kun hin fayyaa. Inni du'eera jedhame kun jireenyatti deebi'a. Sagalee kee namadaan. Ilaala sagalee itti amana namichi kun. Ammaa baay'isee amantiin kiristaanota ammaa garan itti adeemaa jiru naan galu. Sagaleen gaafa dubban lallabamu sagalee itti badaan amanu namni. Yookaan yoo zayitii dibataatiin kadhattaniif yoo harkarra keessan malee sagalee itti baay'ee amanu. Garuu baay'isee sagaleedhaan isin danda'ama akka amantii keessaniiti. Dhugaadha. Hangafni dhibbaa kun sagalee tokko duwwaa dubbadhu naa fayyaa. An sagalee kee namana. Qaama kee miti an sagaleen piroosesiin qabu sagalee bukkeettamu matamma. An nama nabboomu qaba atasii dubbadhu atasii dubbannaan danda'ama. An nama dubbii keetti jedhe. Yesuus kana yommuu dhaga'e lakkoofsa 10 irratti hin dinqifateedha. Hin dinqee Yesuusiin. Amantiin namicha kanaa Yesuusiin dinqee. Yesuusiin amantii irratti wantoonni amantiin dhabuun dinqeeraa, hir'inni amantii isaanii dinqeeraa, amantiin qabaachuu namicha kanaa dinqeera Yesuusiin. Amantiin namicha kanaa Yesuusiin dinqifachiiseen an amantii guddaa akkasii Israa'el keessatti iyyuu hin argine. Dinqifatee warra isa duukaa jedhaniin dhuguma isiniin jedhaa an Israa'el keessatti illee eenyu biratti iyyuu amantii guddaa akkasii hin argine. Hin argine amantii guddaa akkasii. Lakkoofsa 13 yoo dubbistan garuu Yesuus hangafa dhibbaa sanaan immoo dhaqa akkuma amante siifa ta'u jedheen jedha. Daa'oon sunis yerootti sanatti fayye. Yeroo sana fayye. Piroosesii qabu ammumatu amma. Warra sagaleetti amantan. Hallelujah. Sagalee Ameen. ammumatamu. Ameen. Ani kan dhukkubdan fi harka isin ta'uudhaaf isinirraa fagoodha. Garuu sagalichi isinitti dhiyoodha. Ameen. 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 Sagalee kana maqaa Yesuus Kiristoos du'aan keessan jiraataatti adeemu. Ameen. Ameen. Sagalicha fa'a. Humna sagalichaati. Ameen. Rooman natti dubbatu mucichi fayyeera. Abbaan mucaa kanaa yookaan hangafni dhibbaa kun galeema fayyaa arge malee erga inni galee hin fayyine mucaan. Sagalee bukkee ammuma tamma. Galeema fayyaa arge. Yeroo abbaan manatti galu mucaan fayyaadha. Sagaleen utuun hin galin dhaqe. Utuun inni mucaa biraan gahin bira ga'e sagaleen. Warri sagalee Ameen. taphattan. Ameen. Hallelujah. Ameen. 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 Yesuus. Ameen. 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 Fagoosa ta'u dhiyoosa ta'u. Ameen. Isin bira fagoosa ta'u. Humna sagalee kanaa Ameen. wanti isin du'aa jiraataa ta'e wanti iddoo Ameen. 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 Hallelujah. Ameen. Yesuus. Ameen. Lammaffaa gaafa isa kaan isinii dubbadhu isinii gala. Lammaffaa akka amantii Yaariyoos. Akka amantii Yaariyoos. Akka amantii hangafa dhibbaa isiniin jedhe akka amantii hangafa dhibbaa sagaleedha. Akka amantii Yaariyoos tuqamuudha. Gana harkarra kaa'uu barbaadan immoo. Kottu harka kee irra naa kaa'e mucaa koo fayyaadan immoo harka barbaadan. Sagaleetti utuu hin taane harka. Amma Yesuus dhaqee mucaa isaarra harka kaa'u ofitti mucaan isaa fayyidu akka amantii isaa akkas. Kottu dhaqiitii harka kee mucaa koo irra naa kaa'i naa fayyitii jedhe immoo kadhattaman. Hangafni dhibbaa sagalee kee hin fayyadaa. Yaariyoos ilaalaa. Yaariyoos hojii guute amma. Warra keessa beekan. Yesuusii warra beekan. Macaafa warra beekan. Tiksii warra beekan. Waan bakka Yaariyoos geggeessituu mana sagadaadha. Yesuusiin beeka sirriitti mana sagadaa nama geggeessuudha.
Hanga fadi ba caalmaa mu yaa'ii caalmaa yaariyoos tu beekayyuu yaariyoos geggeessitu mana sagadaati. Yesuusiin fuulaan dhufee kootu dhaqiitii mucaa kootu na jalaa du'ee harka keerra naa kaa'ii naa fayyiti. Mucaan koo du'a geessee dhukkubnitti kootu harka keerra naa kaa'ii naa fayyiti. Yesuus isaafis akkuma amantii isaatti tole jedhee akkuma amantii isaatti. Maali yaariyoos maal taatee sagalee mana erga sagaleedhaan osii fayyitiin jenne Yesuus. Asuma dhaabadheen sagalee sii dubbadhan fayyitii manaan jenne. Toleedha Yesuus akkuma namanitti. Akkuma amanteetti tole sii jedha Yesuus akka amantii keetiitti. Ameen. Hallelujah. Ameen. Egaa akka amantii keessanii akkam gaafa tokko iddoo sagantaa waldaa keenyaa sagantaa fayyinaarraan tajaajilan ture. Keessanii meeshaan tajaajilaa madaraka irra dhaabadheen nan tajaajilaa. Guyyaa tokko garuu dhuga baatii tokkoon dhaga'an ture. Naa utuu isin keessa deemtanii tajaajiltanii handhiita waggaa 9 narra jiru tokkoon qaban ture. Lafa isin ejjettan argeetan miilla nama waaqayyootu irra ejjete dheetan biyyoo fuudheetan dhiiticharra kaa'ee dhiiticha dhabameetti dhuga baatii irratti dhaga'e. Ameen. Ameen. Akka ani baay'isee waan ani jedhetu akka amantii iseetiiti. Akka amantii. Akkuma amanteetti. Ameen. Waaqayyo akka amanteetti sii hojjeta. Ameen. Ameen. Naam yaariyoos kootu harka keerra naa kaa'ii naa fayyiti mucaan koo jennaan. Yesuus maaloo yaariyoos asuma dhaabadheen sagalee sii ergaan jenneen toleedha Yesuus. Tolee sii jedheera Yesuus. Ameen. Hallelujah. Ameen. Garuu piroosesii qabu baay'ee. Yes. Akka amantii yaariyoos piroosesii waan qabudha. Adeemsa qaba. Yesuus ganaa miillaan dhaquu qaba. Amma inni qaamumaan barbaade Yesuusiin harka keerra naa kaa'ii naa fayyiti. Toleedheera Yesuus. Toleedhee gara mana yaariyoosiin dhaqaa jira. Utuunni gara mana yaariyoositti adeemaa jiru. Utuunni gara mana yaariyoosiin dhaqaa jiru. Namoota baay'een duukaa jira Yesuus duukaa. Namoota baay'een duukaa bu'eera. Yesuus immoo akkuma amantii isaatti tolee jedhee fi gara mana yaariyoositti adeemaa jira. Utuunni gara mana yaariyoosiin dhaqaa jiru garuu akka amantii isaa daffaa tokko dhufe. Akka amantii dubartii waggaa 12 ishee dhangala'e. Isheen immoo akka amantii isheetii dhaqee tan shaashara Yesuus tuqaa nan fayyaadha. Sadiin isinitti dubbadde walumaa galalaa. Akka amantii hangafa 900 akka amantii yaariyoos tuqamu akka amantii dubartii waggaa 12 ishee dhangala'e kanaa tuqu nan tuqa nan fayyaadha isheen immoo. Fuulduraanuu dhange dudduubaan natti isheen immoo. Kan ishee baay'ee waan ulfaataadha. Dhiigni ishee guyyaa 12 miti kan dhangala'e yookaan sa'aatii 12 miti. Waggaa 12 dhangala'e. Dhangala'uu dhiigaa waggaa 12 kanaaf immoo ogeessota bira dhaqxee ittiin dadhabame. Qabeenya isheetti fixxee ittiin dadhabame. Qabeenyi waan dadhabe beekumsi waan dadhabe. Warra beeku jedhaman bira dhaqxee ittiin dadhabame. Qabeenyaan deemtee ittiin dadhabame. Qabeenyis waan dadhabe beekumsis waan dadhabe. Waaqayyo nama tokkoof as keessaa gidduutti ergaa fudhadhaa. Ameen. 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 Dandaasi jedhama. Ameen. 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 Dhabamaa keessan nan dandaasiin jedha Waaqayyooti. Ameen. Hallelujah. Ameen. Hunda kee hin dadhabde, isati qabeenya kee hin dadhabde, isati yaalii mataa keetiin dadhabde, isati ilaalcha keetiin dadhabde. Inni danda'u Waaqayyo nan dandaasiin jedhaa jira. Ameen. 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 Dhimmi keessan isa danda'uuf hin danda'ama. Ameen. Ameen. Dandaasiin jechaa jira Waaqayyooti. Ameen. Ameen. Hibboo waggaa 12 beekumsi hin dadhabeef yookaan warra beekan beeku jedhaman bira dhaqxee ittiin dadhabameef warra qabeenyaan deemtee ittiin dadhabameef hibboo waggaa waan dadhabame waan qabeenyi dadhabe waan beekumsi dadhabe dadhabamaatti rakkatti waggaa 12 dadhabamaa kana warra beeku jedhaman bira geesseeran dadhabame qabeenya kootiin deemeeran dadhabame Yesuus biran geessan dadhabamu. Isati deemtee dadhabde sana Waaqayyo inni ati gara isaa dhufte dandaasi. Ameen. Ameen. Hallelujah. Jedha Waaqayyo. Ameen. Dhuguma nama waan dadhabamaa tokkotti rakkataa jirtu waan dadhabamaa qabeenyaan waan dadhabde beekumsaan waan dadhabde beekumsa kee waan dadhabde furmaata mataa keetiitiin waan dadhabde sana Waaqayyo dandaasi jedha. Ameen. Ameen.
waaqayyoon Hallelujah. danda'a si jedhaa jira. Ameen. In danda'a Waaqayyo. Ameen. Ameen. Hafuura qulqulluu Waan danda'a. dadhabamaa kana dhaqee shaashara wayyaa isaa tokko nan fayyaa ittiin shaashara isaan naqeessu nan fayyaa. Ameen. Kanuma mantee dhufte garaa isheetti isheen jedha. Shaashara isaa yoon tuqe nan fayya ittee dhufte. Ameen. Dhibeen kun dhibee nama gidduu ishee dhaabu miti. Ameen. Lammaffaa namoota baay'ee Yesuus duukaa deema akka tuquudhaan miti ilaaluuf karaan hin jiru. Zakkiyoos ilaaluuf karaan dhabe. Tuquudhaan miti ilaaluuf Yesuusin karaan hin jiru. Nan ilaalaa dhabe. Isheen immoo nan ilaalaa miti nan tuqaa. Ameen. Ilaaluuf tuquu gidduu immoo garaagarummaa jiru ilaala. Ameen. Nan tuqa nan fayya ittee dhufte. Ameen. 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 Danda'a. Namoota dhiibdee bira dabartuu qabdi. Namoota baay'ee Yesuus duukaa jira. Waggaa 12 dhiibdee nama humna hin qabneef Waaqayyo humna sii taasif jedha. Ameen. 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 Ila saayidii sana warra ilaalin gaafa taasif. Ameen. Humna dhabde sana humna sii taasif jedha Waaqayyo. Ameen. Isa humna isaa dhabde humna sii taasif. Waaqayyo humna isaa amanaati. Waaqayyo humna naaf ta'a. ta'a. Yesuusin Waaqayyo humna naaf ta'a. Ameen. Humna ta'a. Nama amaneef haa ta'u maqaa Yesuusiin. Ameen. Isa humna isaa dhabde sanaaf Waaqayyo humna sii taasif jedha. Ameen. Hallelujah. Ilaaluuf karaan hin jiru garuu isheen immoo nan tuqa nan fayya itti madufte nan tuqa nan fayya nan tuqa nan fayya. Yoo warra kaan dabarte yuun Phexros, Yohaannis, Yaaqoob warratti nama dabarsine jira. Bukkee kan ta'an lafa taa'umsaatti bukkee kan ta'an itti aananii kan ta'antu jira. Warratti nama dabarsine. Warra nama dabarsine bira san dabarsa siin jedha Waaqayyo. Ameen. 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 Hallelujah. Ameen. Waan nama dabarsine sana bira siin dabarsa siin jedha Waaqayyooti. Ameen. 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 Hallelujah. Ilaalee amanaatti biran darba ilaalee siniyyuu. Biran. Yesus. Misraachoo Ameen. Ameen. isa si dabarsuu dide sanatti Waaqayyo sii darbeera. Ameen. Ameen. Misraachoo waan si dabarsuu dide sanatti Waaqayyo sii darbeera siin jedha. Ameen. Ameen. Hallelujah. Ti darbeera Waaqayyo. Ameen. Ameen. Nantu kana fayyadee dhufte namoota baay'ee Yesuus duukaa deeman gidduudhaan dhufte warra kana bukkeen dabarte warra kana bukkeen dabarte warra kana bukkeen dabarte warra kana bukkeen dabarte hin dhufte kaa'u Phexrosa warra 12 warra taananii deeman warra Yesuusin taananii deeman warra Phexrosaa Yohaannisaa Yaaqoobbaa warra eenyuutti dabarsanii taananii warra ta'an warra gaararratti warra iddoo kamitti Yesuus wajjin isaan bukkees dabartee waan itti darbuu dadhabde sirriitti humna sii ta'e Waaqayyo waan itti si dabarsu qaba siin jedha. Ameen. Ameen. Eeyyuu ta'anii fudhataa jira. Hallelujah. Ameen. Ulfaadhu Yesuus ulfaadhu. Ameen. Ameen. Hallelujah. Waan humna isaa dhabde sanatti humna sii ta'e itti si dabarsu siin jedha Waaqayyo. Ameen. Ameen. Yesus. Ameen. Ameen. Kun seenaa miti istirii miti waan ilaalu kun seenaa miti waan seenaa ta'u hojjeta malee. Ameen. Nama amaneef maqaa Yesuus Kiristoosiin dadhabamaan kee yeroo kanaa jalqabee danda'amaa siif haa ta'u humna sagalee. Ameen. Maqaa Yesuus haa ta'u. Hallelujah. Ameen. Yesuus. Ameen. Waan dadhabamaa tokkotti rakkataa jirtutti Waaqayyotti sii darbeera. Ameen. Kana booddee sitti darba miti dhatutti itti sii darbee itti si dabarsa siin jedha Waaqayyo. Hallelujah. Ameen. Eeyyuudhaa laataan hallelujah jedhu qaayiroo fuuluu Waaqayyo tokkotti Ameen. 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 Ilaa Waaqayyo isatti dadhabde sanatti ilaa isa dadhabamaa sanatti isatti dadhabde humna keeti. Kana booddee humna kootiin itti si dhaqa siin jedha. Ameen. Ameen. Yesuus. Ameen. Egaa nantu kanan fayyaa itti dhuftee inuma dhatteetutti. Ameen. Yaaduu fuudhee fuudhee fiigaa jiru. Utuu yaaduu fuudhee gara mana isaatti fiigaa jiru.
Yaariyoos utuu danda'amee fi utuu fiiganii barbaada. Utuu fiiganii barbaada. Yesuus dura deemee gara manaatti fuudhanii fiigaa. Utuma dafanii dhaabachuu baatanii fiiganii barbaada. Yesuus garuu hin dhaabbate. Maal harka kee ol kaafadhu. Ergaa kana takkaa fudhadhu. Ameen. Si dhaabbadheera sirraa dhaabeera si jedha Waaqayyo. Ameen. Ameen. Ameen Yesus. Ameen Yesus. Nama si dhaabbatu kan dhabde. Ameen. Si dhaabbatu kan dhabde. Ameen Si Yesus. dhaabbadheera si jedha Waaqayyo. Ameen. 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 Afura qulqulluu ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ Ameen Yesus. Ameen. 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 Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ Si dhaabbateera Waaqayyo. Ameen. Ameen Yesus. Si dhaabbateera Waaqayyo. Ameen. Dhaabbatuma akkuma Biraan Yesus. Waaqayyo dhaabbateera maali? Waaqayyo naaf dhaabbateera. Waaqayyo naaf Waaqayyo naaf dhaabbateera. Ijoollee koo dhaabbateera. dhaabbateera. Mana koo dhaabbateera. Ameen. Akkuma kanatti dubbatu fi ta'u maqaa Yesuusiin. Ameen. 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 Ana duwwaa hundi dhaabbateera. Mana koo dhaabbateera. Ameen. Ameen. Dhaabbateera Waaqayyo. Si Ameen. dhaabbateera. Ameen. Ameen. Dhaabbateera. Yesuus dhaabbateeru. Humna tuqee amma humna tuqee amantiin dubartii waggaa 12 dhiigni ishee dhangala'e kanaaf Yesuusiin dhaabe. Ameen. Ameen. Hin dhaabbateera Yesuus. Ameen. Ameen. Dhaabbatee humna tuqee amma yoo baay'ee si dhiibaayira. Wangeelaa qabbanneen argaa jira. Nama baay'ee si dhiibaayira. Nama baay'ee si dhiibaayira innaan. Namni na tuqe tokko jira. Namni natti bu'e tokko jira. Humnaan na keessaa ba'e. Ameen. Ameen. Galgala yeroo kana Ameen. humni sii ba'eera Waaqayyo harkaa. Ameen. Ameen. Ameen Yesus. Humni sii ba'eera. Ameen. Naaf ba'eera. Akki amantii mata dureen koo akka amantii keetii akkamiidha? Akki amantii hangafa 100 mattamana. As dhaabadhu dubbadhu achi naa ta'aadha. Ameen. As dhaabadhu dubbadhu mana kootii geeddaramaadha. As Ameen. dhaabattee ati dubbadhu mana kootiin geeddarama. Du'aan jiraataa ta'a. Ameen. 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 Geeddarama maqaa Yesuus. Ameen. 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 Isheen Ameen. waggaa 12 dhiigni ishee dhaabachuudhaan rakkattu kun immoo nan tuqe hin fageessee hin tuqxee Yesuus dhaabbatee fi irraa dhaabe. Ameen. Yesuus. Ameen. Dhaabbatee fi dhangala'uu dhiigaa irraa dhaabe. Ameen. Si dhaabbateera Yesuus. Ameen. Dhumichi dhaabbateera. Ameen. 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 Dhaabbateera sirba. Ameen. Ameen. Dhaabbateera sirraa dhaabeera Yesuus. Ameen. 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 Hallelujah. Oh yes. Ameen. Si dhaabbateera sirraa dhaabeera Yesuus. Ameen. Si dhaabbateera Yesuus amma iyyuu irra deebi'aa ergaa namaati. Ameen. 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 Nama dhaabbatu qabu kan jettu baga gammadde har'anatu si dhaabbata siin jedhe Yesuus. Ameen. 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 Hallelujah. Ameen. Ameen. Humna na keessaa bahe. Humna na keessaa bahe. Ameen. 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 Yaariyoos immoo hamma lama nammayyuu. Ilaala Ameen. akka amantii hangafa 900 dhaasiniin jedheera. Sagaleedhumaan ta'eera piroosesiin qabu. Kan dubartii waggaa 12 dhiigni ishee dhangala'ee nan tuqa nan fayyaada akka amantii isheetiin tuqamuu miti tuquudha. Kan yaariyoos immoo kottuu tuqqee harka kee irra naa kaa'idha waan ta'eef Yesuus tolee dheeka'eera akkuma amantii isaatti. Gidduutti dhaabbateera garuu Yesuus. Utuu yaariyoos fuudhee fiiguu barbaadu. Utuu yaariyoos dafnee deemne jechuu barbaadu. Dhaabbatee kan dubartii kanaan dhufe. Yeroo utuu Yesuus dhaabbatu garuu mana yaariyoosiin iddichaa dhufan. Barsiisaan dhabaasin. Hin dhabaasin duuteetti mucaan kee. Hin doorsin duuteetti. Ohumaan dhabaasin jennaan. Ameen. Mucaa kee du'e namni dhaabbatu jiru warri mucaa qabdan.
Inni mucaa kee dhukkufateedhaan hin dhaabbatu namni. Yaariyoos mucaa kee duutee ittiin dhamaasin jennaan Yesuus yeroo akkas jedhe yaa yaariyoos hin sodaatin amani duwwaa ergaman kee amantii. Amen. Yesus, amen. Kan akkasii godhe filtan barbaada. Ergaman kee mana. Waaqni mana bantanii. Namoonni tokko waaqayyoon wanti gaafa dhimmi isaanii jabaachaa deemu garuu nama nan. Yesuus garuu yaariyoos hin sodaatin amani duwwaa kan inni jedheefi erga dhukkubdiif amante erga duutees na amani. Hin duute erga jedhanii na amani. Hin dhukkubdeetti amanee fuudhee galaa'eera. Hin duute ettee muna dhiiftee hin deebiin. Sichoon danda'amu ettee na dhiiftee hin fiigin. Yaariyoos hin sodaatin amani duwwaa. Ammayyuu amani. Ammayyuu waaqayyo nama nama. Amen. 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 Ammayyuu nama nama. Amen. Yaa yaariyoos hin sodaatin. Amen. Amani duwwaa jedhama. Amani duwwaa. Erga amantii amani. Bakka erguma amantii amani. Amen. Yesus. Amen. Yesus waaqa ta'uusaa, Yesus ilma waaqayyoo ta'uusaa, seetan iyyuu beeka kana nama. Yaa ilma waaqayyoo maal hojii keenya geessi galtu. Erga waaqayyoo namantanii garuu amanaa sanii mataa qabu. Namoonni baay'een amantii Maartaa amanu waaqayyoon. Yesuusiin akka amantii Maartaa. Yeroo Alaazaar obboleessi isaanii du'e, Yesus guyyaa tokkoffaatti hin dandeenye, lammaffaatti hin dandeenye, sadaffaatti hin dandeenye, afuraffaatti dhaqe. Arfafaatti gaafa dhaqu, baay'isee mana Maartaa fa'aa Yesuus yeroo lama dhaqe. Tokko Luqaas 10:38 irratti yeroo Yesuus mana Maartaa fi Maariyaam fa'aa dhaqe, Maartaan nyaata qopheessaa itti jedha. Namummaa isaa akkuma fira wayii tokkotti ilaaltee nyaata qopheessaa itti namummaa isaa simatti. Yesuus waaqa dhugaadhaa nama dhugaadha. Waaqa guutuu nama guutuu. Maartaan nyaatuma qopheessitee akkuma namaatti simataa jechuudha. Maariyaam garuu namummaa isaa utuu hin taane miilla isaa jala teessee waaqummaa isaa simataa jechuudha. Dubbii isaa dhagahaa jechuudha. Kan Maartaas gaariidha, kan Maariyaam garuu baay'ee gaariidha. Dubbii isaa irraa dhaga'uudhaan simatte Maariyaam. Yeroo Yesuus Alaazaar duunaan dhaqe immoo guyyaa arfaffaatti yeroo dhaqe hin danda'amu guyyaa arfaffaatti baay'ee akka seera Yihuudootaatti guyyaa arfaffaatti dhume. Maartaan dhaqxee utuu isa jiraattee gooftaa obboleessa koo du'u ture jettee ammuma iyyuu waan isa kadhatu waaqayyo akka si dhaga'u beekaa jetti. Yesuus obboleessi haa. Jira laataa sagalee. Amen. 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 Obboleessi kee hin taa'innan guyyaa sadhumaatti inni ta'u beekaa jetti. Du'aa ka'uunis jireenyis anaa jedhe Yesuus. Amen. Amen. Ati ilma waaqayyo akka tajaajila nama naaf jetti. Isa deebi'ee dhufuuf jiru akka tajaajila nama nan amana itti masotti. Ilma waaqayyoo ta'uusaa amanti malee akka inni Alaazaariin du'aa kaasu boona amanti. Sana amantiin Maartaa sanarra hin deemu. Yesuus ammayyuu iddoo Maartaan itti dhiiftee deemtee jira malee mandarichatti illee hin ture. Lakkoofsa 29. Maariyaam dhuftee miilla isaatti kufteedha. Waaqummaa isaatiif sagaddeef. Miilla isaatti kufuumsee waaqummaa isaatiif kufuumseeti. Kadhannaa Maartaan kadhattee utuu isa jiraattee obboleessi koo du'u ture. Maartaadhaan obboleessi kee hin kaa'e. Maariyaamiin immoo isa ta'uu waan ta'eef deebii Yesuus lama. Kadhannaan isaanii tokkuma ture mata dureen kan isaan Yesuusin gaafatan Maariyaamis utuu isa jiraattee obboleessi koo du'u ture. Maartaanis utuu isa jiraattee obboleessi koo du'u ture. Yesuus garuu Maartaadhaan obboleessi kee hin kaa'e. Maariyaamiin immoo isa ta'uu waan ta'eef kunoo geettee Yesuus itti agarsiifte. Yihuudootaan isarra keessan irraa kaasaa jennaan Maartaan lafa ishee dhufte waaqabee gosa dhiiftee deemte. Harri guyyaa arfaffaa isaadhaa yoo na foolii dheeraa dhiisaa irraa kaasidhaa. Namni Maartaa dhagee tokko Yesuusuma dhagnaanii irraa kaasan. Ameen. Amen. Hallelujah. Erga amantanii amanaa akka Maariyaamitti amanaa. Hin danda'amu guyyaa arfaffaadha kun hin danda'amu dhiiftee kunoo geettee matti agarsiifte. Yesuus mukkee hin danda'amu dhiiftee. Hin danda'amu wanti jedhamu mana waaqayyoo jiru. Ogeessa mukkee dhaqqee hin danda'amu siin jechuu danda'u. Ispeeshaalistiin hin danda'amu siin jechuu danda'a. Yesuus biratti garuu hin danda'amu matu hin danda'amu. Hallelujah. Amen. Hin danda'amu matu hin danda'amu Yesuus. Amen. Amen. Wanti hundumtuu hin danda'amu.
Amen. Amen. Du'eera har'a duuteetiin namaa fi jennaan amani yaari yoo sammayyuu edeessa. Ammayyuu amani ergamante ammayyuu amana. Ammayyuu amana. Amen. Jesus. It's good. Yaariyoos Amen. sodaatee Yesuusin dhiisee deemurraa amanee fuudhee deemu. Amanee fudhatee deemu Yesuusin. Yeroo balbala yaariyootiin gaan uursanii boo'aa warra ullee gaddaa fuufantu uursee boo'aa. Boo'icharra jiru balbala yaariyoosi. Balballi yaariyoos balbala boo'ichaa ta'e. Yeroo inni mana isaa dhufu. Nama sila mana isaatti dhukkufataa dhiiseetu du'aatti dhufe amma uursee boo'aa jira namni. Reefuu duute mucaa waggaa 12. Hundumti nu ullee gaddaa fuufanii uursanii boo'aa. Balballi balbala gaddaa ta'e. Balbala boo'ichaa ta'e. Yesuus dhufe akkuma balbala ga'eeni intalattiin hooraftee jirtiin boo'inaa. Hallelujah. Amen. Jarriba lakkoofsa abbaan tokko maal akkasii dubbiftan nan barbaada. Boqonnaa 9 lakkoofsuma 23 kaasaa dhibe. Maayikii banadhaa dubbisa. Carraan isinii kennu. Nagaamu sagaleen koo. Hin dhaga'amu. Nagaa. Abbaa tokkoon carraa kenne beekaa dhufu. Sagal 23. Yesuus mana geggeessituu sanaa bira yommuu ga'e warra ulullee gaddaa fuufaniif warra uursanii boo'an argee dhagaamaa jira. Nagaa. Warra ulullee gaddaa fuufaniif warra uursanii boo'an argee asii adeemaa balbala keetii boo'ichaa ari'aa Waaqayyo. Amen. Amen. Maaloo ergaa kana fudhadhaa. Amen. Jesus. Amen. Amen. Asii adeemaa warra ulullee gaddaa fuufanii kan nama tokkooyyuu Waaqayyo. Kan nama tokkooyyuu Waaqayyo hammaa jalqabee. Amen. Oh, Jesus. Amen. Boo'icha ari'aa Waaqayyo balbala fuudhanii. Amen. Asii adeemaa ayyaman laannee dhufe. Asii adeemaa intalattiinoon duune rafuutti jirti malee. Amen. Amen. Intalattiinoon duune rafuutti jirti malee isaaniin jedhe. Hallelujah. Amen. Isaan garuu itti kolfan. Amen. Warra boo'an kolfisiise. Amen. Amen. Balbala boo'ichaa balbala kolfaa godhe. Amen. Warruma kolfatti deebise warra boolaa nama tokko Waaqayyo. Amen. Amen. Yes. Nama tokko dubbadhaa jira. Boo'icha keessana kolfatti sii geeddareera Waaqayyo. Amen. Amen. Warra boo'an kolfisiise. Amen. Itti kolfan jedha. Waan gammachii lama. Intalattiin raftee jirti jedhe malee waan biraa hojjennu. Waan kolfisuu dubbata hin kolfan. Waan gammachiisu duwwaa dubbata miti waan gammachiisu siin hojjeta. Amen. Hallelujah. Amen. Waan gammachiisaa kan Waaqayyo irraa waan si gammachiisu dhageessee garuu jireenyi kee gadda ta'e. Waaqayyo waan si gammachiisu itti dubbate garuu wanta jireenya kee keessa jirtu waan si gaddisiisu kan ta'e. Waaqayyo hammaa jalqabee madda boo'icha keetii sana bira si. Amen. Amen. Intalattiin raftee jirti jedhee kolfisiisee hin ga'e bakka irreen deebine machuma. Dhumeera bakka irreen deebine. Kolfaniiroo irreen deebine. Kolfisiiseera irreen deebine. Ol gale godhatti. Gola wanti boosisu jiru tollite. Nagaama. Hallelujah. Namni gaafa du'u haadhaaf abbaa irraa dhowwu warri ollaa dafanii irraa dhowwu. Saanduqas wajjinalli ta'edhu. Boollas wajjinalli ta'edhu. Boollarraas irraa dhowwu haadhaaf abbaa irraa eegu. Yookaan warra taanan. Yesuus immoo akkuma dhufe haadhaaf abbaa fudhatee ol liqe. Gola reefe jirutti. Saayidii kana duwwana dubatina. Ergaa kana amanaa fudhadhaa kallattii barbaadde karaa barbaadde yeroo isin hojjetu. Jesus.
Waaqayyo waanuma irraa si dhorkanitti si adeemsisa siin jedha. Amen. Amen. Amen, Jesus. Waan siin jedhaa irratti si dabarsa siin jedha Waaqayyo. Amen. Amen. Yes. Haadhaaf abbaa irraa dhowwu baay'ee. Haadhaaf abbaa irraa dhowwu namni duudhaan mucaan duudhaan irraa dhowwu haadhaaf abbaa. Yesuus garuu haadhaaf abbaa fuudhee matti namatti. Kottaa jedhee haadhaaf abbaa. Nama amma kana keessa Jesus gooftaadha. Amen. Amen. gola wanti Amen. boosisi jirutti kan keeyyuu Waaqayyo dhimma keessa boosisaa jiru sana akka xidhattee dubbatattu kan dhabde afaan ittiin itti dubbatattu kan dhabde humna ittiin itti dubbatattu dhabde sana akkasiin jedhu Waaqayyo si dura deemee itti si dhaqasin jedha. Amen. Maqaa Yesuusiin. Amen. Yes. Amen. Amen. Sii ta'eera maqaa Yesuusiin. Amen. Haa ta'u maquma Yesuusiin. Yesuus gooftaadha. Haadhaaf abbaa fuudheetu gola wanti boosisi jirutti ol lixeetu harkumarra kaa'e yaariyoos malee akka amantii yaariyoos maaloo dhanis hin jedhe. Yesuus. Harka keerraa naa kaayidha. Yesuus dhaqee marka isaarra kaa'e. Harkarra kaa'e mucaa isaan duuteetti jedhanii itti bu'an harka qabatee gabba'e. Amen. Yesuus gooftaadha. Amen. Waan kolfisiisu duwwaa dubbate miti waan kolfisiisu hojjete. Yesuus. Amen. Waan isaan gammachiisu duwwaa dubbate utuu hin taane waan isaan gammachiisu Yesuus. Amen. hojjete. Amen. Gaariidha. Amen. Waan isaan Amen. kolfisiisu duwwaa dubbate miti waan isaan kolfisiisu hojjete. Amen. Amen. Yesuus. Nama amanuuf ergaan qaba. Amen. Amen. Nama amanuuf Waaqayyo waa hojjechuuf natti beeku. Amen. Amen. Naaka hojjetu Waan si maqaa gammachiisu Yesuus. duwwaa dhageessa miti waan si gammachiisu hin arginu. Amen. Amen. Waan si gammachiisu duwwaa dhageessa miti waan si gammachiisu hin argita. Amen. Amen. Amen.